Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya kan guyyaa har'aa akkam jirtan akkam ooltan isiniin jennaa. Har'aa viidiyoo ajaa'ibaa qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Kunooti akkaataa daataa itti jabeessan warreen daataan keessan isin aarsu, warreen daataan keessan si'a dhabu viidiyoo takka daawwaloo gochuudhaaf hin tura. Waan silaa daqiiqaa 5 keessatti xumuramu sa'a takkafaa daqiiqaa 30 isin tursiisa. Niitworkiin keessan si'a hin qabu. Kanuma paakeejii ga'aa qabdan, intarneetii ga'aa keessaa qabdan isin tursiisaa. Kanaafuu akkamitti daataa keessan guddifattan ka jedhuuf waliin haalaallu. Amma kan gubbaatti argamu kun moobaayil daataa ka jirusan tuqaame qaqqabdanii teessan maal isinii fidee. Ka lammaffaa kun noo sim kaardi ka jiru siimii lammaffaadha. Siimii takkaffaa san irratti tuqattan achi booda ol ooftan preferred network type ka jiru san ni tuqattan. Tole amma kiyya kun tokkoffaarra jira. Tokkoffaan maal jedha? 2G 3G 4G 2Gs 3Gs. Amma 2G irra 3G caala, 3G irra 4G caala, 4G irra immoo 5GB caala. 5GB magaalaa Finfinnee malee amma dura magaalaa biraa hin seenne magaalaa Finfinnee ni jira. Kanaafuu amma daawwattoota keenya kan duraa kuni 4Gdha. Bakka 4G'n itti hojjetutti sirriitti hojjeta. Bakka immoo 4G'n itti hin hojjennetti ka lammaffaa kanaan wal qixa jechuudha. Ammas ka lammaffaa kun 2Gdhaa fi 3Gdha. Yoo 4G'n biyya sanatti hin hojjenneef kalama lammaffaa kanaan wal qixa. Kan sadaffaa kun immoo 2Gdha. 2G'n kun baay'ee si'a hin qabu. Waan silaa daqiiqaa 5tti xumuran daqiiqaa 30 hin ga'a. 2G'n dadhabaadha. Kanaafuu amma niitworkii kiyya kana gubbaa H ida'uu jira. H ida'uun kun baay'ee bareedduudha. Haa ida'uun san jechuudha. Kanaaf warreen nu daawwataa jirtan chaanala keenya subscribe nuuf godhaa. Gurraatti sanachi dhabamsiisaati. Sheer illee koomentii laayikii nuuf godhaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Hayyee.